السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرت زرت أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا أكم جرتني نجيني كيسن بدأ الحمد لله رب العالمين هرأس ولدت جيبني جرة ربي إنجلني حاجة وهند دورتين جتون جالت أوروموكو أكم جرتني فيا كيسني نجيني سن بدأ الحمد لله رب العالمين أنيس نججرة جلت ربي فيديو تك قبني ولتي ديبيني جرا إيجا كاغرا فيديو كانت تي أصو هنترين درا أمتك أشتي أمتك جالالا في أمتك كبجا أوروموكو لميكو هدونا بغلطو ما هدونا بجرا دا ججبيني كيسان درانا كان تيمي اتفوفنا تاسي سانجرا نمني نمان غلطي فان ربيني سين غلطي فتا مجرا مامري كنفنا بغلطو ما نابجرا دا ماملتوني كي يجل كبرا كاساني حق هماتي تنوجين ترتاني نججبي ساجرتا أما اللي ججبيني كيسا كمتفوفتا تاوسيني ججون جالت دا akkasumas hordoftoonni kiyyaa guyyarraa gara chaanaala gannoo YouTube guyyarraa dhuftanii nuuf dabalamaa jirtanis anaa dhufu Nuuraa Seenaa manni mana keessanii like gochuudhaan share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Akkasumas komiif qeequmsi jiru yoo jiraate komentii sanduuqa komentii banaadha. Sanduuqa komentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha uummata qashtii. Ega kanan jedhe booda ka video kana please yeroo seentan like osoo gootin osoo hin godhin biraa hin bayinaadha. Likein keessan akka nama baay'ee bira qaqqabuuf taasisa waan ta'eef gatii akkasittiin kaffaltanii like qubaan gadi tuquu hin dagatinaa. Akkasumas komentii bal'aa yaada keessan naaf kaa'uu hin dagatinaa. Gaafii see hontii isinitti ta'u yoo jiraate gaafii keessanis sanduuqni komentii jira waan ta'eef jalatti na gaafadhaadha. Isiniif deebisa jechuudha. Balballi komentiidha. Yeroo kamiyyuu sanduuqni komentii kiyyaa sa'addamii afurii banaadha. Egaa obboleewwan kiyyaa guyyarraa wanna nama dhukkubsu dhagahaa oolta wanna gaarii hin dhageettu jechuudha. Rabbiin nama gurra waan gaarii dhaga'u nu haa taasisu. Gurra waan rifaatuu kanarraa nu haa baraaru isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa. Obboleettiin teennatuni akkuma barreeffama isii argitanii dubbistan jedhee yaada. Dubbistan kanatti barreeffama kana ergitee jirti. Mana namaa kan isiin jiraattu kan dalagduudha. Daa'ima guddisti jechuudha. obboleettiin teenya kun assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. yaa obboleewwan koo aramtan rakkoo na mudatee jette mana arabaa keessatti otuma daa'iman guddistu jechuudha. Daa'ima osoo hin qabdu daa'ima dhalattee daa'ima ji'a sadii mucucaattee harkaa lafa dhoofte daa'ima ji'a sadiiti. Daa'ima harkaa qabdu argaa jirtan kuni daa'ima ji'a sadiiti. Daa'ima tanatuyyuu harkaa lafa dhahe. Daa'imni tu erga harkaa lafa dhooftee warri daa'imaa fudhatee gara mana yaalaatti ittiin deeme. Isii hoo akka garta akka socho'uu hin dandeenyeef mana keessatti itti cufanii jechuudha. Mana keessatti mucayyoo tana itti cufanii itti qollufanii ergasii booda daa'ima fuudhanii gara mana yaalaatti ittiin deeman. Mucayyoon tun hamma ammaatti daa'imni sun maalirra jirti? Maatii sunis foormeeshinii wanna kennee wanti deebi'ee kenneef takka illee hin jiru. Wanti isin dhageette takka hin jiru. Balbala daa'ima kana maal akka taate kaaga maalitti garamitti akka deemtu laalanii wanna raawwata irra raawwachuudha. Balbalatti itti qolfanii bakka takka akka socho'uu hin dandeenyetti biraa deemanii jechuudha. Baay'ee nama dhibaa baay'ee nama rifachiisa jechuudha. Obboleettiin teennatuni du'aayiidhaan na bira dhaabbadhaa lammii koo jettee iyya dabarfattee jirti gara keessanitti. Isinis du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa please Oromoo koo. Kana taansuudhaani obboleettiin teennatuni akkuma beektan daa'imman arabaadhaa xiqqoo tanarraa kaastee hamma guddaatitti ni beektan akkam akka nama cinqitu akkam akka nama dhibdu ni beektanii jechuudha. Baay'ee ulfaata. Guddisa daa'imaa jechuun kan gubateetuyyuu gubata namaa beekaa jette Oromoon. Baay'ee ulfaata. Garuu asirratti wanni isinii dhaamuu barbaadu keessattuu shamarran teenna please nuti yeroo hirribaa ol kaanus yeroo hirribaaf deemnus yeroo dalannus silkii harka keenya keessaa hin bu'u. Silkii harka mirgaatiin qabannee daa'imman arabaa harka bitaatiin qabachuutti jirra. Lakki yaa obboleettii tiyyaa please uftiksi yoo ati bakka ofiif kennite jirris bakka siif kenniti waan ta'eef.
Gaafan kana jedhu obboleettiin teenya tuni daa'ima silkii harka mirgaatiin qabattee daa'ima harka bitaatiin qabattee kuftee jechuu kootii miti. Garuu ammoo dhaamsaa fi gorsa wanna irra jirurraa isiniif yaadachiisuun barbaada. Beekii osoo hin taane wallaalummaa kooti. Yoo as keessa dogongoriif ijaaf qalbiirraa na hambisaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboleettiin teenya tuni amma maaltu irratti raawwatama kan jedhu ni beektan. Yaadattan asiin dura Saudi Arabiyaa keessatti ilma dhiiraa tokko hojjeta gibbii qulqulleessaa daa'imni takka nin duute inni garuuyyuu dhalataa Oromooti. Kun ammoo tuyyuu Hindiidha Pakistaanii wajjin dalaganii ni yaadatta viidiyoo sun asirratti seerri chaanala kana hin adabu hin adabaa hin eeyyamu malee maal godhee osoo daa'imni duute garuu ammoo akka itti duute daa'imni hin kufte jedhanii situ ajjeese jechuudhaan ilma Oromoo kana gadi ciibsee poolisoota afotti gajaraan jechuudha. Gajara yookaan billaa guddaa sanii gajara jedhamni beektanii billaa guddaa sanii gadi ciibsee morma isaa irraa uttaalchisee jechuudha. Waan nama riffachiisaati. Jarri daa'imman nafseen darbuu miti. Nafseen darbuu miti. Osoo nafsee hin darbine miidhaa takka qaamarraa iyyuu geessite taanaan bakka akkasiif hin kennine kana jala umurii beeki. Please ijoollee teen ijoollee shamarranii silkiidhaaf bakka hin kennina. Daa'imman keessattuu ijoolleen daa'imman guddiftan daa'ima bakka guddaa kennaa. Meeshaa yoo cabsitanii mindaa keessanirraa bittanii deebisuu dandeessan birrirraa. Wanna badee birrii keessanirraa deebisuu dandeessan. Garuu nafsee teessa koo maaliin bakka buustanii deebifachuu dandeessan. Please. Ijoollee teenya gadadoon akkanattu nurraa hafaa hin jiru. Gubaan keessan nun hanqatu anis firii yoo ta'e lammiin koo intallitu osoo waa taatee nin gubadha keessa kootitti waa gochuu hin danda'u nin gubadha. Maaliif dhiiga kooti foon kooti miidhaa keessan argaa hammamuu gammachuu yoo jiraadhe hammamuu iddoo mijataa yoo jiraadhe mijataa gammaduu hin danda'u jechuudha lammiin kiyya dhiigaa. Kanaaf jennaan isin turillee tasa harkaa lafa dhoofte malee lafaa dha'uudhaaf miti. Mucayyoon tuni turtii sa'aatii 11 booda misejjiin kun kan gadhiitan. Maal keessa akka jirtu wanti qubarraa qabnu hin jiru ammatti jechuudha. Maal keessa akka isiin jirtu turtii sa'aatii 11 asitti wanti qubarraa qabnu hin jiru. Hamma ammaatti foormeeshinii haaromni nu qaqqabe tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo foormeeshinii nu qaqqabeef isin qaqqabsiisna. Obboleettii teenya tana piliis du'aayiidhaan bira dhaabbadha. Du'aayii furtuu waa hundaati. Daa'imni sun akka shifaa argattee nafseen isii akka baraaramtu du'aayii bira nu godha. Yoo nafseen daa'ima tana dura darbitee jiraatte homaa gochuu hin dandeenyu yoo rabbiin garaa isii laaffisee jedhe. Kanaan hin jedhu afaan hin jedhu hin beekamu garuu waan rabbii hin beekanii malee daa'imni waa taatee isiin nafseen ni baate kan jedhu ana hin fudhadhu jechuun naan liqimfamu. Hundumaafuu amma viidiyoo irratti hin dheeressu foormeeshinii barbaadaa jira inshaallah wanta haaraa yoo arganne isinii deebinaanii isin qaqqabsiisna. Garuu hammasitti laayik sheer gochuudhaan du'aayii piliis akka amantaa keetiitiin. Akka amantaa keetiitiin obboleettii teenya tanaaf du'aayii godhi. Daa'ima isii harkaa qabdu tun harkaa lafa dhooftee miidhamtee jirti. Daa'ima tana fuudhanii gara hospitaalaa erga geessanii isiin manatti cufan daa'imni xiqqishuu ji'a sadiitii beeki. Lafti simmintoodha dhagaadha lafa yoo dhuftee jettee daa'imni tuni daa'ima xiqqishuun humna qabdu. Yoo rabbumtii isii dandamachiise garuu hin beekamu rabbiin firaashii ofii isii godhee isii dandamachiisuu danda'a kuftee hin duuti jechuudha miti tarii daa'imni oota waan ta'e dhiiga waan ta'eef itti dandamachuun ni ulfaata garuu murteessuullee hin danda'amu. Rabbiin isii jala haa goru rabbi isii haa qolchu rabbiin shifaa daa'ima tanaa guutuu deebisee nafsee obboleettii teenyaa tana rabbiin nuuf haa bitu. Obboleewwan kiyya bakkuma jirtanii akkuma jirtanitti piliis obboleettii teenya tana du'aayiidhaan bira nuuf dhaabbadhaadha. Du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa. Isii fakkaattonni isii baay'ee jira. Tun miidiyaarra waan as baateen malee baay'eetu jira kan qalamtee osoo hafuur isiin dhagaamii zubaala guuramte iyyaafannoo asirraa waggaa 6 waggaa 7 jedhan kuni rakkoo akkanaatiin appanamtee kan isiin dhabamtu taasifamteedha jechuudha. Ijoolleen baddee dhabamamtu. Ijoollee rakkoo akkanaatiin battalumatti kukkutanii zubaalaadhaan ijoollee gataa jiranidha. Ijoolleen dhabamte maatii iyyaafannaa akka jedhe. Kanaafuu piliis Oromoo koo lammii koo du'aayii bira dhaabbadhaadha. Isiniin
دعائي سين دبر فترتي نتقبل دعائي نبر دابد سين جترتي إن شاء الله فيديو براتي حمولتي دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.